Xiimotewosii isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irraa akkas jedha. Lafa kadhata godhatanitti immoo warri dhiiraa yaada dheekkamsaa fi qochollootiin otoo hin ta'in yaada qullaadhaan harka isaanii ol kaasanii akka kadhatan nan barbaada. Warri dubartii immoo amalli isaanii agarsiisan mataa tolfachuutti, warqeedhaa fi callee naqachuutti, uffata gati jabeessa uffachuutti, keessa ba'uudhaan of kuuluu otoo hin ta'in uffata qajeelaa fakkaatu akka ta'utti uffachuudhaan maal naan jedhuudhaan of qabuudhaanis haa ta'u. Dubartoota Waaqayyoof ni saganna jedhaniif akka ta'uttis wanta gaarii agarsiisan. Dubartoonni aboo namummaa hundumaa gab jettee haa bartu. Dubartittiin gaabbitti haa jiraattu nan jedha malee haa barsiiftu, dhiira irrattis aboo haa qabaattu hin jedhu. Addaam duraan dursee tolfame, Hewaan immoo ergasii tolfamte. Addaam hin sossobamne, dubartittiin garuu hin sossobamte. Seera cabsituu taate, haa ta'u iyyuu malee dubartittiin mucaa hin fayyiti. Warri kaanis amantii jalalattis qullaa'umattis of qabuudhaan yoo jiraatan hin fayyuu jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sheer godhaa, laayik godhaa, sabskiraayib godhaa. Eebbifamaa.